Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ashamaa akkam jirtu wiirtuu miidiyaa irraa oduu isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Kan isinitti himu ani Odaa Abtaamuuti. Haga xumuraatti nu faana tura. Yaa'iin waggaa damee fayyaa 25ffaan mata duree faayinaansiin fayyaa cimaan misooma fayyaa itti fufiinsaaf jedhuun taa'amuu eegaleera. Hirmaattonni yaa'ichaa kenniinsa tajaajila damee fayyaa adda addaa daawwataniiru. Hojiileen ciccimoo damee fayyaatiin raawwataman yaa'ii kana irratti qoratamanii kallattiin akka kennamu ibsameera. Waraqaaleen qorannoo damee fayyaa irratti xiyyeeffatan akka dhiyaatan himameera. Akkasumas ogeeyyii damee fayyaa raawwii hojii isaaniin fakkeenyummaa qabaniif beekamtiin kennameera. Itti gaafatamtoonni biiroo fayyaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa, hooggantoonni dhaabbilee federaalaa fi hooggantoonni dhaabbilee damee fayyaa irratti hojjetanii yaa'ii guyyoota 3 turu kana irratti akka hirmaatan beekameera. Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Ministeerri barnootaa akkaataa ramaddii barattoota bara 2015 qormaata biyyaalessaa fudhatanii darban ilaalchisuun ibsa kenne. Akkaataa ibsa kanaan barattoota qabxii olaanaa galmeessan 1000 ta'aniif jalqaba irratti filannoon yuunivarsiitii fi damee barnootaa ramaddiin kan raawwatamu yoo ta'u, sirna ramaddiitiin tokkoon barattoota qabxii waliigalaa galmeessan adeemsa ramaddii keessatti akka mallattootti itti fayyadamu. Barattoonni qabxii fooyya'aa galmeessan ammoo karaa seeraa fi dambii hin darbineen filannoo isaanii eeguun dursi kan kennamuuf ta'a. Gama filannoo yuunivarsiitiitiin ammoo yuunivarsiitiin barattootaan filataman hangi simachuu isaanii giddugaleessa godhatamee kan kennamu ta'uu ibsameera. Workshoppiin naannawaa daldala bilisaa magaalaa Dirree Dawaatti gaggeeffamuu eegalee jira. Workshoppiin kun Itoophiyaatti naannawaan daldala bilisaa eegalamuu isaa hordofee akkaataa hojiirra oolmaasaa fi faayidaa biyyaaf argamsiisuu irratti hubannoo kan kennu jedhameera. Workshoppichi koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indastiriin kan qophaa'e yoo ta'u, Itoophiyaatti naannawaan daldala bilisaa jalqabamuun isaa guddina ariifachiisaa biyyattiin galmeessisaa jirtuuf galtee olaanaa ta'uu hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indastirii Itoophiyaa obbo Akililuu Taaddasaan ibsaniiru. Naannawaan daldala bilisaa jalqabuun walitti dhufeenyaa fi hariiroo biyyoota biroo waliin qabdu kan dabalu ta'uu kaasaniiru. Akkasumas seenaa magaalaan Dirree Dawaa guddina indastirii biyyaa keessatti qabdu giddugala taasisuun naannawaan daldala bilisaa kun eegalamuu kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar ibsaniiru. FBCtu gabaase. Oduu biyya alaatiin waraanni Israa'el aleellaa xiyyaaraa raawwatteen ajajaa olaanaa fi miseensota Hamaas hedduu ajjeesuu beeksiseera. Aleellaa xiyyaaraa Gaazaa sirxiitti raawwateen ajajaa waraanaa olaanaa Hamaas Ibraahim Bihaarii jedhamu ajjeesuu ibseera. Ajajaa olaanaan kun aleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2016 Israa'el irratti raawwatame kan qindeessan keessaa isa tokko ta'uu raayyaan ittisaa Israa'el ibseera. Waraanni lafoo Israa'el duula geggeessaa jiruun iddoolee Hamaas qabatee turee fi bu'uuraalee misoomaa isaa to'achuu beeksisee jira. Gama biraan Hamaas taankii Israa'el gara kaaba lixa Gaazaatti tarkaanfachaa turan aleeluu isaa ibse. Aleellaa kanaan humna Israa'el gamoo tokko keessa ture dhabamsiisuu ibseera. Lolli Israa'eliif Hamaas gidduutti geggeeffamaa jiru kun lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa jiraachuun himamee jira. Sababa kanaan biyyoonni garaagaraa gochicha balaaleffatan Ameerikaa fi biyyoonni lixaa deeggaraa jiraachuu Reuters gabaaseera. Aleellaa Israa'el Gaazaa sirxiitti geggeessaa jirtuun hanga ammaatti lammiileen Filisxeem 8,500 ol ajjeefamuun himameera. Hospitaalli michummaa Turkii fi Paalestaayin Gaazaa keessatti argamu aleellaa qilleensaan rukutamuu erga dhaga'amee saatii muraasa booda hospitaalli kan biraa aleelamuun gabaafameera. Dubbi himtuun waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Elizaabeet Roosel hospitaalota irratti xiyyeeffatanii aleeluun mirga namoomaa cabsuu ta'a jedhan. Pireezidaantii US Joe Biden biyyoota Afrikaa 4 sagantaa daldalaa qarxarraa bilisaa AGOA keessaa baasuuf karoora qaban ifa godhan. Biyyoonni sagantaa daldalaa AGOA keessaa baafamuuf jiran Uganda, Gabon, Niijerii fi Riippaabilika Afrikaa giddugalaa ta'uun ibsameera. Biyyoonni kunneen sagantaa daldalaa kana keessaa sababni baafamaniif sarbama mirga namoomaa cimaa keessatti hirmaataniiru yookaan ammoo bulchiinsa diimokiraasiitti ce'uuf jijjiirama kan hin agarsiifne jedhamanii ta'uun himameera. Ameerikaan sagantaan misoomaa fi carraa Afrikaa AGOA jedhu kan hojiirra oolchite bara barkumee irratti yoo ta'u, sagantaan kun biyyoonni Afrikaa saaraa gadii meeshaalee 1,800 ta'an qarxarraa bilisaan gabaa Ameerikaatti akka gurgurataniif carraa kan kennu ta'uun ibsameera. Itoophiyaan sagantaa daldalaa kanarraa yeroo dheeraaf fayyadamaa kan turte ta'us waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa tureen walqabatee sarbama mirga namoomaa cimaa raawwattetti jedhamuun sagantaa AGOA kana keessaa baafamuun ishee ibsameera. BBCtu gabaase.
Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura.